waa hedduudha adeemaa jira oduulee adda addaa oduu takka takka irraa isinii hima waan deemaa jirus akkasuma sanitti viidiyoolee adda addaa hangartee gaafiif deebii asirratti illee godhaa turre karaa yuutuubiitiin maxxanseetiin jira warri viidiyoolee san hin laalin dhaqa yuutuub irratti ilaala achi keessatti gartee waa'ee baqattootaatiif fi akkasuma san gaafiilee adda addaa warreen yeroo laayivii turan gaafachaa turanii fi irratti marii goone deebii adda addaa achirratti kenninee jirra deebiileen san isiniifillee warra gartee asirratti oggoon nuti haasawaa turre san carraan harkatiniif deebii achi keessatti arkachuu ni dandeessan kana gartee quba qabaadhaa dhiyaadhaa achirrattis dhaqaa laalaan isiniin jaa I am Oromo First. Welcome. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirtaami. Baga jiraattee linkii share godhaa taap godhaa harka keessaniin. Hanqasugaa ni hoowisna. Hamma gartee namayyuu dhufanii gartee waliin dhageeffatanii waan irraa haasawinu ajandaa irraa keessatti dursoo ajandaa TikTokii Oromoo gubbaarratti akka social media Oromoo gubbaarratti akka malee owwaa deemaa jirtu keessaa gama duubaatiin illee nama hedduutu na gaafate waa'ee gartee yeroo ammaan tanaa qabsoo Oromootii fi mootummaa gidduutti deemaa jirtu kana akkamiin laaltaa yaada gartee irraa nu ibsi maaliif viidiyoolee irraan hojjennee faa jettanii warri keessaan na gaafachaa jirtanis hedduun keessan galatoomaa yeroo ammaan tanaa akkuma beektanitti karaa gartee social media Facebookiin warri mootummaatii fi akkasuma san gruupiin mootummaa qeexuu takkaa'ummoo warreen duraan gartee gama tokko faa turan amma gama lama faatti adda baanii cinaanis karaa mootummaa faa ta'anii cinaanis gartee karaa warra qeexuu takkaa'ummoo oppositionii faa ta'anii mootummaa qeeqaa jiranii yaanni kanaa kun karaa yuutuubiitiinis itti jabaateetuma deemaa jira gama kaaniin guyyaa arraan tanaa guyyaa kaleedhaatis sagaleen wallisaa keenya goota keenya akkasuma sanitti nama gartee dhiiga ilmaan Oromoo keessa jiru kan yeroo takkallee hin irraanfatamne kan yeroo takkallee gartee hujiinsaa akka inni nu wajji jirutti guyyaarraa guyyaa nu yaadachiiftu sagaleen Haacaaluu Hundeessaadhaa gabbaatee gartee akka haariyaatti nu bohaarsaa turte tanallee anillee dhageeffachaatiin ture guyyaa kana akka malee gartee nama gartee urmii xiqqoodhaa gocha inni uummata Oromootiif godhee fi akkasuma san gumaacha muuxannoo isaatirraa Oromoon yeroo takkallee gartee Haacaaluu Hundeessaadhaa kan itti irraanfattuu miti inumaatu gartee kan guyyaa amata irratti gartee itti yaadattu tahee mul'achaa jira namni tokko tokko gartee hoggaa Oromoon akkanatti bakka jirturraa qindaawanii waa'ee Haacaaluu Hundeessaadhaa gartee hamma danda'an laayikii godhanii sheer godhanii inumaatu koomentii adda addaa irratti illee keessa barreessan waan Haacaaluu Hundeessaadhaa Oromoodhaaf ta'e namni cinaan gartee hin beeku dhugumatti ammaan tana haareetti arkaa jira fakkaatti Haacaaluu Hundeessaadhaa nama gartee Oromoodhaaf lubbuu isaatii daran Oromoodhaaf sa'a 24 jiraachaa ture tokko namni kuni urmii xiqqoo san keessatti gumaachi inni Oromoodhaaf godhe akkasuma sanitti seenaa Itoophiyaa keessatti waan addaa wanni inni hojjete san laphee Oromoo keessa seentee bikka qabattee jirti laphee san keessaa gartee nam tokkolleenu waan Haacaaluun uummata Oromootiif ta'e baasuu hin danda'u saniifuu gartee hoggaa sagalee isaa dhageenyu nuti ammallee akkuma gartee nu bira jirutti akkuma gartee ammallee Oromoodhaaf waa godhaa jirutti laalla kana gartee nama isan beeyneef takkaa'ummoo nama gartee hammam takka Haacaaluun uummata Oromoo biratti jabaa ta'e hin beeyneef waan haaree ta'e mul'achuu ni danda'a garuu immoo uummanni Oromoodhaa guyyaarraa amatarraa akkuma danda'anitti gartee
waan Haacaaluu Hundeessaadha akkuma nama lubbuudhaan nu wajji jirutti isa kana hordofaa jiraachuu isaanii namni hundinuu beekuu qaba. Kana gartee irraa gammachuu bira dabarree akka gartee qaama keenyatti ilaalleeti fuuldura tarkaanfachaa jirra. Akkasitti gartee namni beekuun barbaachisaadha jeetii yaada. Karaa biraatiin waan sanirraas ni haasofna. Akkasuma sanitti waa'ee gartee raafama biyya Ameerikaa keessa jiru kan warra heeraan ala Ameerikaa seenan keessaa ummata gartee dhalattoota Itoophiyaa irraa dhufanis nama hedduutu karaa kanatti itti rakkachaa jira. Qabamanii gartee raafamaa jiranis kanarraas ni haasofna. Akkasuma sanitti itti aansuudhaan waa'ee baqattoota ummata gartee Itoophiyaadhaa kan karaa adda addaatiin biyya Itoophiyaa keessaa bahanii bahar gama cahuudhaaf keessaafuu gartee reedsii qaxxaamuranii biyyoottan Arabaadhaa achi tarkaanfachuudhaaf deeman kumaatama gartee kan yeroo adda addaatti dhugatti gartee sacrifice ajaa'iba kafalanii deemaa jiran. Kanarraas gartee waan takka ni haasofna. Sanis gartee isiniifin irraa dubbachuu ta'a. Barruulee adda addaa kan gaazexeessonni kan akka malee gartee waa'ee kanarratti barreessaniitu jira. Keessaafuu gartee uummata kanaa wajjin karaa deemanii warri information harkatee irraa barreessan faan akka malee gartee akkuma nama karaa san deemaa jirutti rakkoo namni san keessa jiru hundarraa laalaniiti dubbachaa jiran. Sanirraas mee waan takka ni ilaallaa jechuudha. Karaa kana malees gartee wanneen biraatis oduuleen gurguddoon addunyaattis keessa ni jirti. Sanirraas ni haasofna. Hundi keessanuu gartee dursoo harka keessaniin taap godhaa. Share godhaa, walii daddabarsaa. Anuma dhaggeeffachaa gartee harka keessaniin taap godhaa. Yoo xiqqaatti gartee taaptaabiin keessan 100 akka guutuu itti gumaachuu qabdan. Biran taa'inaa itti gartee taap godhaa. Maaliif hogguu taap gootan akka gartee algoritimiin chaanalli kun gartee chaanala namni hedduun dhaggeeffachuu danda'u takkaa dhaggeeffachuu fedhu afaan bareedaa haasawanii jedhanii gartee akka beekaniif irratti gartee gumaachuu qabna. Godhuu qabdan. Akkasuma san hogguu share gootaniis gartee wal bira share godhaa. Nam tokko 2-3 qofa odoo hin taane nama 100 biratti share godhaa. Uummata kallee gartee isin irraan fudhatu. Dhugatti haala fideen gadda gartee warra biyyuma Ameerikaa keessa jiraatanii waa'ee refugee fi kana keessa gartee akka malee rakkachaa jiran illee warreen wajji haasawaa tures dhugumatti bikka adda addaatti gartee looyoroota adda addaa fa'aa dubbisuudhaaf warreen tattaafataniis hedduutu jira. Keessaafuu namni gaa biyya tana keessatti waa'ee looyorootaatii fi kana hin beekne looyoroonni biyya tanaa si wajji haasawuudhaaf yeroo takka consultation jedhanii daqiiqaa 15 irraa amma daqiiqaa 30 si wajji bilaashitti ni haasawan. Sanirratti gartee gaafuma si gaggaafachuu fi akkasuma san run around waan jedhanii gartee kanumatti sarkila keessa siin deemu sanuma godhan. Garuu immoo waan ati itti dawwalteef takkaa'uu itti bilbiltee isaan gaafatu kanarratti deebii siif hin kennan. Kana gartee mee na bira galmaa'ii takkaa'u immoo akkaawuntii na bira banadhu dura naqaxxaradhu achi boodaan deebii sii kennaa yaadajuu oofan. Irra hedduun isaanii karaa sanii ni hojjetan. Kafalliin isaan gartee si gaafatan fakkeenyaaf irra hedduun isaanii sa'aat yoo gartee fakkeenyaaf yoo haati hire si godhan toora gartee za'aatti qarshii 300 irraa ilaa hanga qarshii 450 faa chaarjii nama godhan. Kana keessa gartee warreen qarshii 250 chaarjii nama godhus ni jiran. Kana isin warri hedduun yoo gartee biyyoottan adda addaa keessa jirtan hin beektan ta'a. Garuu immoo biyya Ameerikaa keessatti gartee qarshii 350 kana za'aatti chaarjii nama godhuun karaa gartee looyirootummaatiin warri attorniin chaarjii nama godhuun kuni gatii irraa gartee rakshaati gatii gartee jiddu galeessaa jechuudha. Garuu immoo sanii olis warri chaarjii nama godhu ni jira. Maaliif
isaan kana gartee gaaffilee adda addaa ati isaan gaafachuudhaaf deebii si hannan. Warri 250 chaarjii nama godhus ni jira. Garuu immoo 200 yeroo hedduu gartee akka muuxannoo qabanitti akka gartee waa si godhuu danda'anitti ani gartee looyeroota warra gartee 500 kanallee chaarjii nama godhu warraan beekuutu jira. Garuu immoo warri san warra gartee riizaaltii si lafa kaa'uu danda'u. Karaa ati waan barbaaddetti muuxannoos waan qabaniif jecha daddafanii gartee waan ati barbaaddu san lafa siinii kaayan warri gartee gatii olaanaa si gaafatu. Warri immoo gartee 250 faa siin jiru kuni walleenu gartee warra ammaan tana eegalaa jirus ni ta'an. Warra gartee muuxannoo ammaan tana ganaa horachuu jirus ni ta'an. Hundi isaaniitu muuxannoo walqixa qabanii jechuu hin dandeenyu. Garuu immoo hojii isaaniitu murteessa. Fakkeenyaaf isinima yoo gartee ati looyera gartee kan qaxarachuu barbaadu taate dursoo gaaffilee murteessaa toora gartee hamma gaaffii 3 irraa ilaa hanga gartee gaaffii 5 murteessaa ta'ati gaafachuu dandeessu. Sanfaan isinima fakkeenyaaf dursoo gartee ati hojii tanarra hanqam takka hojjettee jirtaa jettee gaafachuu danda'uu qabda. Itti aanuudhaan hojii tana keessaa gartee wanni ati riizaaltiin ati uumte takka immoo tana ati gartee si gammachiistu maal faadha jettee gaafachuu danda'uu qabda. Jara kana gartee gaaffiilee adda addaa siitu isaan qaxarata gaaffii isaan gaafatu san dursoo beekuu qabda. Akkanumatti gartee abaluu looyera jettee yoo qaxaratu taate dhugumatti maallaqa eegatara takka isaanii kennite maallaqni keessiif hin deebi'u. Saniifuu isaan achi booda gartee isaaniin bilbilaa hojii haasa'uun maallaqa keessanirraayi. Tekstii walii godhuun maallaqa keessanirraayi. Iimeelii sii godhuun maallaqa keessanirraayi. Akkasitti hojjetan. Saniifuu gartee kanaas qacellotti beekuutu isinirra jira. Hoggaan gartee waa'ee looyeraa kana jiru looyera gartee kana immigireeshinaa qofa jechuu kiyyaa miti. Dhugumatti gartee warra gartee faamilii looyeriitu jira. Warra gartee criminal looyeriitu jira. Warra business looyeriitu jira. Akkasumas warra gartee takkaa'u gartee accident takkaa'u car accidentii haa ta'u warra hedduutu jira. Looyeroonni adda addaa kana keessa gartee keezii ati haajaa irraa qabdutti warra ati qacarachuu dandeessuutu jira jechuu sanuu san akkasitti murteessaadha. San namni gartee qacollotti beekuu qabaa isin jechuudhaaf. Egaa harka keessaniin hin raanfatinaa taaptaap godhaa. Maaliif gartee taaptaap godhaa akkasumas gartee sheeris godhaadha. Ni eegallaa waan gartee qophii teenyaa tan galgala kana. Sagaleen tiyyalleen xiqqoo gartee toltuudha miti waan akka utaalloo takkaa'u diifafa akka alarjii wayiitu na jira. Yeroo gartee qilleensi akka ammaan tana kanatti jijjiiramu nu bira oowwaa fi qabbana wal keessa sagaleen xiqqoo ni jijjiiramti. Saniifuu sagaleen tiyya xiqqoo gartee akka duriirra miliquun ooltu akkasitti gaa qofa qabaadha. Tole gaa waan gartee dursoo wanni dursoo irraa eegallu warreen biyya Ameerikaa keessatti gartee qabamanii mee barreessaa gaaffiilee qabdan barreessaa uumama keessatti rakkoon qabu itti dhufna gaaffii teessinis immoo barreessaa ammoo harka keessaniin gartee taaptaap godhuun dhiisina. Akkasumas sheeris godhaa. Maaliif qophii tana keessa gartee lakkuma waliin haasawaa deemnu gaaffii teessanittis dhufnee gaaffii teessanis isinii deebisuudhaaf ni tattaafanna. Dubagaa dursoo warreen Itoophiyaa irraa gartee dhufanii karaa Ameerikaadhaa miilaan seenanii heeraan ala jechuu. Miilaan seenanii qaqqabaman lakkoofsni isaanii akka malee hoddummaachaatii jira. Oduuleen gartee ammaan tana bahaa jirtu yoo xiqqaatee toora gartee nama 3,000 irraa ilaa hanga nama 4,000 shalagaa jiran warra Itoophiyaa irraa dhufanii karaa adda addaatiin Ameerikaa seenanii jechuu. Meeksikoo dhaqanii Meeksikoo irraa akkasitti miilaan fa'a. Fakkeenyaaf akka gartee barruun duuba jirtu sanatti
namtittiin qabamtee gartee isiin Ameerikaa seentee Ameerikaa seenuudhaaf karaa gartee Teksasiin Ameerikaa seentee akkasuma sanitti hoggaa qabamtu gartee immoo namni artikila kana irraa barreesse Mark Betancourt jaaniini inni gartee akka isiin nama gartee hin beekamne takkaa'u nama maqaa siidhaa hannuu hin feenetti maqaa feekii ibsa maqaa feekii gartee fudhatteeti keezii siidhaa tana irraa barreesse. Kana keessa gartee nama hedduutu jira jeeti irraa dubbachaa jira. Wanni gartee isiin keessatti irraa dubbattee takkaa'u keeziin isiidhaa tuni barruun isiin asirratti dhiyeessite tuni gartee akka malee olii gad deemaatti jirtuuf namtittiin tuni nama gartee mootummaan Itoophiyaadhaa akka malee gartee isii tana sababa gartee politikaatii fi jireenya adda addaa irratti rakkoo itti qabamtee akkasitti isiin mataan isiidhaa gartee nama hedduu ija isii duratti gartee kan du'aa jiru arkiteetii nama hedduu ija isii duratti gartee kan du'aa jiru arkiteetii san dheefa biyyarraa baatee jaaniiti keezii dhiyeessaa turan. Keeziin tun egaa akkuma beektanitti namni reefujii keessa jiru keezii adda addaa dhiyeeffata. Keeziileen isaanii tun gartee waan waladdaatii miti ammoo wal fakkeenyumaanii keezii akkanaa tana dhiyeeffata namni hedduun. Haa taatu malee akka gartee barruun tun jettutti namtittiin tun faan warra gartee akkanatti rakkoo addaatiin biyya san keessaa bahee. Saniifuu namtittiin tuni biyya san keessatti deebuu hin qabdu. Asuma yoo teesse irra wayyaadha. Maaliif yoo gartee asirraa Itoophiyaatti kan isii tana raafan taate achi deeyxeetis harkuma gartee warra ijisii duratti ummata nama ajjeesaa ture san harka jara sanii seenti jarri sana maasis takka isii tana ni hidha takka ammoo ni ajjeesaa. Saniifuu mootummaan Ameerikaadhaa waan gartee baqattoota akka isiidhaa kana gartee amma duraas gargaaraa tureef ammallee akka gargaaru akka isii tanaaf gartee waan barbaachisan godhanii keeziin isiidhaa asitti fudhatamuuf irratti gargaarsa haa godhanii yaadajuu ibsaafii jiran. Yaadni kuni yaada hedduu gaariidha. Maaliif ummata Ameerikaa qofa odoo hin taane ummata gartee Itoophiyaarraa dhufe qofa odoo hin taane warreen gartee keezii persecutionaa fi political asylum takkaa'ummoo freedom of religion, freedom of movement jedhanii keeziilee adda addaa gartee biyya Ameerikaatti himachaa turan hedduutu jira. Carraan isii dhaqqabe carraa gartee nama hedduu nama akkasiidhaa dhaqqabe jechuudha. Isiin tuni yeroo gartee Donald Trump aangoo fudhachaa ture san eega inni gartee aangoo fudhatee guyyaa bubbule booda karaa Ameerikaadhaa ol seente. Sababa sanitti gartee Teksasitti qabamte jechuudha. Dubagaa wanneen akkanaa tuni gartee waan haaraa miti. Garuu immoo warreen sababa kanatti gartee qabamanii rakkachaa jiran hedduudha. Akkuma gartee amma dura isinii himaa turetti yoo gartee karaa boordara Meeksikoo irratti dhiyaatanii jiraatan taate akka harka warra Ameerikaa kana hin seenne of eeggannoo godhaadhaan isiniin jedhe. Garuu kana maasis hubadhaa. Kanuma gartee wanni kun akkana deemaa jiru namni ammallee gartee akka duritti lakkoofsa hedduudhaa miti malee namni ammallee Ameerikaa seenaatuma jira. Ammoo lakkoofsi isaanii gartee akka duritti hedduudhaa miti. Dur gartee yoo xiqqaattee gartee namni guyyaarraa nama gartee 20 nama 30 guyyaarraa seenaa ture. Garuu immoo ammaan tana gartee toora gartee nama 200 fa'a takkaa'ummoo 200 gadiitti shalagaa jiran. Saniifuu gartee lakkoofsi namaa kan amma Ameerikaa ol seenu ni xiqqaate malee guututti gartee dhaabanii hin dandeenye. Dhaabullee hin danda'an fakkaatti. Maaliif namni kuni karaa adda addaatiin seena. Amma miciyyoon tuni gartee karaan isin itti seente karaa Meksikoodhaa fi Teksas jidduu bishaan daakteeti gartee bishaaniin dooniidhaan dhufaniiti doonii gubbaarraa buutee akkasitti bishaan daayitee karaa Meksikoo karaa Teksas ol seente jechuudha. Karaa saniin isin karaa gartee ol seentee jirtu. Karaa amma dhufte kana ol seente jechuudha.
Dubagaa kanarratti gartee wanta kataniin isin yaadachiisuu barbaadu. Dhugumatti gartee isin obboleeyyan keenya warreen biyya baqaa keessa jirtan, warreen yeroo dheertuu gartee biyya baqaa keessa jirtan kan akkasitti gartee comfortable taatanii takkaa namni maallaqa isinii ergee takkaa immoo ifiif hojjettanii maallaqa argachaa garuummoo Ameerikaa faa baana jettanii gartee yaadaa jirtan carraalee adda addaa gartee kan jala hordofachaa jirtan akka gartee miqiyyoo tanaatti isiniin keessan yoo gartee if gaafattan taate gaaffii yoo if gaafattan taate hanqa miqiyyoon tuni gartee lubbuu siidhaa sacrifice goote Ameerikaa dhufuudhaaf isin way sacrifice gootanii dhugaa dubbachuudhaaf mee gaaffiitan isinummaan if gaafadda. Dhugatti hamma isin gartee Ameerikaa seenuudhaaf karaa dheeraa kana deemtee dhuftee bishaan gartee bishaan daaktee akkasumas karaa adda addaatiin odoo gartee hin qabamne jettee akkasitti akka isin gartee Ameerikaa seente kanatti isin bikka jirtanirraa carraa keessan tolfachuudhaaf wanni isin gartee daran gootan ni jiraayi gaaffii jettu if gaafachuu qabdan. Maaliifin akkana isiniin jaa yeroo hedduu gartee ani asirratti hogguun dhufee laayivii isiniif gaaffiif deebii hogguun godhu wanni isinii godhaa jiru kuni dhugatti gartee yoo dhugumatti ati Ameerikaa ka dhufuu barbaaddu taate waan isinii himu kana qaceellotti dhageeffachuu qabda. Waan isinii himu kana yoonin ani gartee asirra laayivii illee jiraachuu baadde viidiyooleen adda addaa waa'ee immigireeshinaa, waa'ee reefugii, waa'ee gartee oduu ammaan tana deemaa jirtu irratti gartee waan isinii himu qaceellotti yoo hin dhageeffanne guutuu isaa gartee waan isinitti himuu jiru kana itti kan hin faayidoo hin taate takka karaa hojiitti yoo kan hin jijjiiranne taate hamma gartee miciyyoon tuni Ameerikaa dhufuudhaaf itti gartee tattaafatte hin tattaafanne jechuudha. Saniifuu Ameerikaa dhufuun keessan annaaf galaa beekaa waan takka ogiseen dubbadhu. Dhuga bikka gartee namiyyuu bikka gartee riskii namaa jirtuu dhaqa sannaaf gala. Garuummoo hammuma ati tattaafatte riskiin tee sii tolti. Sanis beekuun barbaachisaadha. Oo rabbiitu gartee Ameerikaa nageessa takka immoo rabbiitu hin dhaqinnaan jee faa jettanii gartee nageeya yaadan jirre if keessan kaayina. Sanirra gartee ani waaniin godhuu qabu godhuttiin jiraahi jettanii gaaffii yoo if gaafattanii irra wayyaadha. Waaniin gama kiyyaan waaniin gumaachuu qabu godhuttiin jiraahi. Si galtee gabaabinumatti okay amma waan takka taniin namni hedduun gartee gaaffii adda addaa na gaafatuutu jira. Nama gartee keezii isaanii keezii amma fakkeenyaaf tan karaa UN'tis haa ta'u tan gartee karaa Kanadaatis haa ta'u Awustiraaliyaas haa ta'u warra gartee amata tokkoffaa callee taa'utu jira. Warra amata lamaffaa odoo keezii isaaniirraa humaa takkallee hin dhagayin callee taa'utu jira. Isin galtee warri isaan dhugumatti gartee biyyatti deemuu barbaadan san dhaquudhaaf fadhinnaa hin qaban. Akkasitti gartee murteessuutu irra wayyaa. Silaa gartee haa fadhinnaa qaban taate silaa gartee biyya san dhaquudhaaf takka immoo tattaaffii adda addaa haa godhan taate imbaasii biyya gartee Kanadaas haa taatu biyya Awustiraaliyaas haa taatu dhaqaniiti gaaffii gaafachuu danda'utu irra jira. Keeziin tiyya eessa jirti? Baatii 8 hin dhageenye, amata hin dhageenye, takka immoo ilaa ammaan tanaa gartee kun akkanumatti hin taa'u jira waan irra jirtu naa himaadhaa jedhanii gaafachuu danda'utu irra jira. Kana jechuun keezii Ameerikaadhaatii miti. Keeziin Ameerikaadhaa mootummaadhaatutu dhaabe san. Mootummaan wanni dhaabe kuni karaa mana seeraatiin olii gad deemaa jirti. Sanirraa haasawaan jiru. Waniin ammoo irraa haasawaa jiru ati gartee qooda kee godhaa jirtaayidha. Qooda waan keezii keetii kana gumaachaa jirtaayidha. Akkanumatti gartee yeroo jijjiiramtu kana wajjin yoo kan hin jijjiiramne taateeti boodarra haftaa jechuu gabaabinatti. Kanammoo qaceellotti hubadda. Awwan gorsaa kana kan isiniimu akka isin waan isiniimu kana itti faayidoytanii karaa biyya keessa jirtanirraa karaa biyya sadaffaadhaa deemtaniin irratti gartee yaada isinii kannaa jira. Kanarratti isinumaatu gartee
qooda keessan gumaachuu danda'a. Nama biraatii miti. Ammaasis nama gartee waraqaa isinii godhu jiruu miti. Akkasumas ejensiin adda addaa kan gartee isin bira jirulleen isaanillee rakkoo hin qaban. Hamma gartee ati tattaafate takka ejensiinis si gargaara tana beeki. Hamma ati tattaafate takka imbaasiinis si gargaarti. Yoo ati gartee isaan bira kadheexee gaafii gaafatu hin taane waan isaan itti jiran gartee jala deemtee kan hin hubanne taate isaan maaltu isaan naqe? Namuma isaan dura jiru. Nama gartee dhufee isaa waa gaafatu. Namuma san qofa gargaaran isaan. Yeroo hedduu akkasitti hubadha. Waan kana gartee wanni isinii himuuf guddoon siidhaa takka maal? Akkuma gartee miciyyoon tuni karaa gartee Ameerikaa dhufuudhaaf carraa adda addaa gartee takkaa'ummoo humna siidhaatii fi innaawaa hamma lubbuu siidhaa kannitu takka. Bishaan daayitee Texas dhaquun isiidhaa kuni lubbuu isiidhaa kanniteeti tana beeka. Hammasuma sanii fakkeenyaaf gartee obboleeyyan keenya warreen biyya teenya irraa karaa gartee bahara diimaa qaxxaamuranii karaa biyya Arabaa deeman kuni warreen gartee dhugatti gartee lubbuu isaanii kannanii deemaa jiranirraa. Akka gartee artikilii amma na duubatti agartan kuni ibsa gartee as keessatti yoo dubbistan waan gartee yeroo kuni barreessan waan akka malee gartee nama gaddisiisu. Dura odoon gartee artikela kana keessan seenne harka keessanii gartee taap godhaa sheer godhaa walii daddabarsaa maaliif gartee oduulee adda addaatiin isinii hima kana gartee itti fayyadatan jeetii yaada harka keessaniin taap godhuu hin dhiisina. Share godhaa harka keessanii. Okay, so article kuni gartee akka yuutti obboleeyyan keenya warri gartee biyya teenya keessaa bahanii obboleeyyan keenya warri gartee biyya teenya keessaa bahanii bahar gama deemuudhaaf karaa bahar gama gartee deeman kuni karaa dheeraa miilaan deeman irra hedduu karaa kana keessa karaa gartee nyaanni hin jirre wanni dhugan hin jirre akkasumas lubbuu isaanii takkittii tana gartee bahar gama achi gartee biyya Arabaa tana geessanii achitti illee gartee hanganaa waan isaan qunnamu hin beekne kan karaa kanatti illee du'uu danda'an ammallee gartee yoo xiqqaate toora nama 250 faatu gartee amatu karaa kana deemaa jira jedhaniiti odeessaa jiran. Warri gartee akkanatti bahaa jiru kuni deemanii hogguu gartee biyya Yaman dhaqan nama hedduutu dhuma. Hoggaa gartee biyya Yaman irraa deemanii maasis biyya Yaman tana keessa deemanii akkasumatti gartee karaa Saudi Arabiyaa hogguu seenan akkasumatti nama hedduutu dhuma. Kana keessatti gartee artikilli kuni inumaatu karaa kanallee karaa isaan irra deeman kana nama hedduutu irra deema karaa kanatti gartee lafee namaa fa'a nama du'e fa'a waan adda addaa gartee tan ijaan arkullee hin dandeenye karaa kanarratti arkaati deemta. Kana keessa gartee namni kuni inumaatu gartee qaama godhatee yoo ati gartee akka malee dhukkubsatu taate takkaa'ummoo nyaata takkaa'u waan dhuyduuf jecha karaa kanarratti du'uu ni dandeessa. Ammaasis namni waan xixiqqoo dhukkuba xixiqqaadhaan dhumuu danda'a. Maaliif warri gartee isaan lubbuu isaanii baasu takkaa'ummoo warreen gartee gargaarsa isaanii godhu warra medical attention jaaniin karaa kanatti hin dhiyaatanii akka malee fagoodha. Ammaasis yeroo karaan isaan deeman kuni karaa gartee lafa oowwitu deezertii adda addaa waan taateef jecha lafa gartee wanni hundinuu irraa fagoodhaati jaanitti gartee artikila ajaa'ibaa barreessan jechuudha. Artikilli kun gartee yoo gartee namni biyyuma alaa deemuudhaaf akkanatti gartee sacrifice adda addaa kana hagodhu taate akkanatti gartee biyyootan Arabaa kana amma fakkeenyaaf
obboleeyyan keenya nama hedduutu jiru biyyootan Arabaa. Biyyoonni biyyootan Arabaa jiru kunis gartee rakkoo obboleeyyan keenya kun keessa deemaa biyya tana dhufaa jiran kana ni beekan. Akkasuma sanitti gartee ammallee namni dhufaatuma jira, deemaatuma jira. Kan gartee ganaa hogguu biyyootan Arabaa kana dheeyite achittillee rakkoon addaa si qunnamuuf teessu jechuudha. Dubagaa kana gartee wanniin isiniif dhiheessuuf maali? Akka gartee isin warreen biyyootan adda addaa keessa jirtan keessaafuu gartee biyya ka Egypti, Keeniyaadhaa fi Ugaandaa, Somaaliyaa, Somalilaandi biyyootan adda addaa keessa Yamanillee keessa jirtan carraalee isin gartee arkachuu dandeessan, achirraa itti bahuu dandeessan yoo gartee haa arkattanii takka immoo amma gartee irra jirtan taate akkaataa carraa kana itti fayyadamtanii fuuldura tarkaanfachuu dandeessan kan gaggeessuu danda'u, kan irratti hirmaachuu danda'u isinuma qofa akka ta'e kana beeka. Cal jettanii gartee teessanii neeginaadha jeetiin isin yaadachiisuu barbaada guutumatti. Kana gartee namni hedduun dhugatti gartee warruma gartee akkanatti deemaa dhufu. Amma ni beeytanii waan takka kan yaadachuu qabdan keessaa. Yooma fakkeenyaaf Yaman irraa karaa gartee Jabuutii irraa Yamanitti achi deemuudhaaf dooniidhaan nama 20 dhume takka immoo nama 50 dhume takka immoo nama 100 dhume yoo ja'an ammaan tana oduullee ta'uu dhiiftee jirti. Akka oduutti gartee namni laaluu dhiisee jira. Amma doonii gartee biyya Liibiyaa faarraa karaa gartee Lampeduusaa takka immoo Xaaliyaan dhaquudhaa odoo gartee karaa kana deemanii faa namni gartee dhumu ja'anii dhumee jira faa ja'anii gartee yoo himan taate dhugumatti gartee wanni kana kun amma oduullee ta'uu dhaabu jirti. Maaliif dur oduu yoo namni gartee 5-10 dhume dur oduu taateeti gartee akka malee irraa haasawaa turan. Amma gartee oduullee ta'utti hin jirtu. Kuni gartee wanni isin garsiisu maali? Addunyaan gartee karaa sanirraa akka gartee inumaatu garagaltee jirtu ammaasis akka dhageeffachuullee hin dandeenye isin garsiisaa jira. Kanammoo kajijjiiruu danda'u isinuma bikka jirtanirraa gartee qophii teessan carraa isinii kannamu carraa gartee jala deemuu dandeessan jala deemadhaadha irratti hirmaadhaadha cal jettanii teessanii hin eegnaadha. Karaa kanatti deeminsi kuni gartee akka namni gartee yoo biyyootan kana keessa gartee deemuudhaaf karaa dheeraa kana deemaa dhufe rakkoo hamtuu tana keessa deemaa dhufe biyyootan Arabaa kana dhufe achitti gartee kan waan hin taaneen takka immoo carraa gartee hojii hojjechuu akkasumas carraa gartee isaan sila arkachuu danda'an kana gartee laaffisanii halaalan yoo taate biyyootan faranjii keessa yoo dhufes gartee namni akkasuma rakkata. Maaliif ma biyyootan faranjii keessa bikka takkatti daddafanillee waraqaa hojiillee namaanii kannan garuu immoo hojii arkachuun akka malee rakkachuu ulfaachuus ni ta'a. Biyyootan Arabaa keessas waanuma akkasiitu jira. Ammoo wanni gartee quba qabaachuu qabdan namni kuni karaa kana hogguu deemu ifii isaa qofa odoon taane gartee lubbuu isaa tana karaarra kaayeeti du'asiitillee gartee odoo itti yaanne deemaa jira. Kuni gartee yaada gartee hundi keenya itti yaaduu qabnu tokkorraa tokko isin jechuu barbaadeeti. Duba kanarratti waan kana gartee isin hundinuu qalbiidhaan laalaadhaan isin jechuu barbaade. Ammaasis toopikii gartee itti aanu dursoo kanarraa soonni jirra. Okay. Okay. Toopikii itti aanu kan gartee irraa haasoo barbaadu tokko oduu haareetti gartee oduun tuni taraa lamadaatiif olii gad deebiteeti gartee akka malee owwaa deemaa jirti. Taraa lamadaatiif amma durallee amata lama dura wanni kun ta'ee jira.
boru jirra kam jirtaati nagayame baga jiraate dhiyaadhu welcome dhiyaadhu welcome oduun tuni maal jetti chaayinaan maappii Falastiin takka maappii Israa'el guututti gartee maappii isiitirraa hayxee jirti jaaniiti gartee oduuleen adda addaa deemaa jirti. Okay? Kana jechuun amma fakkeenyaaf gartee yeroo ammaan tanaa Israa'el lola gartee ajaa'iba lola hama kan gartee guututti biyya Falastiin tana akka malee gartee fudhachuudhaaf guututti gartee biyya siidhaa jechuudha. Gaazaa tana guututti gartee control godhuudhaaf Israa'el humna ajaa'ibaatiin lola hama irra bantee jirti. Guyyaa irraan tana nama akka malee nama hedduutu dhume. Guyyaa kalees akkasuma torbaan kana guyyaa irraa yoo xiqqaate toora nama 100 oliitu dhuma guyyaa irraa. Kana gartee wanni ammaan tana lola hama gartee itti jabeessitee akkanatti itti fufaa jirtuuf guututti gartee biyya Gaazaa Strip jaaniin tana dhuunfachuu barbaaddi. Kana qofallee odoon taane inumaatu gartee karaa West Bankitillee achi seentee karaa West Bankitiinis fudhachuu barbaaddi. Kana kan gootuufis yeroo ammaan tanaa gartee biyyi Chaayinaadhaa kaampaanoota isaanii gurguddaa gartee biyya Chaayinaa keessatti maappii tolchu. Biyya kaampaanii gartee akka Baidu kajaanii fi akkasumas kaampaanii ka Alibaba warra jaaniin Chaayinaa keessatti gartee kaampaanoota lameen kanaatu maappii tolcha. Maappii isaan gartee itti fayyadaman kana irraahi Israa'el haqanii jiran. Wanni kun gartee amata lameen kana keessatti yeroo lamadaatiif ta'uusaati. Amma dura bara gartee 2023 godhanii jiran. 2023 yogguu godhan akka malee gartee warri Yahudaadhaa addunyaa tana guuturra jiru akka malee iyyanii kafranii gartee akkamitti Chaayinaa waan akkanaa kana hojjetti jedhanii lolaa turan. Chaayinaan waan amma gartee biyya Falastiin keessatti deemaa jiru kanarraa gammachuu hin qabdu. Akkuma yaadattan torbaan dabre keessa gartee uummata siidaatiin uummata siidaa kan biyya Israa'el keessa jiruu fi akkasumas karaa Gaazaa keessa warri jiraniin bahaadhaa jetteeni xayyaara ergitee fi baasaa jirti. Kana qofa odoo hin taane inumaatu gartee hariiroo siidaa tan biyya Israa'el hojii qabdus muraati jirti. Amma gaa deebitee gartee karaa maappii gartee Israa'el kana guutuu maappii gartee biyya Chaayinaatirraa akkuma gartee mana duubatti agartan kana yeroo dabartee bara 2023 da gartee godhan. Amma gartee karaa olii kanatti karaa gartee kanatti gartee asitti akka jirutti gartee maal godhan biyyoottan ollaa qofa akka gartee biyyoottan Ijiptii fi Libanaanii fi akkasumas Joordan biyyoottanuma kana gartee maappiirra kaayaniiti guutuu gartee Israa'el waan jochirraa haqanii jiran. Kana gartee wanni godhaniif inumaatu gartee nuti isin hin beeynu akka namaan juuti. Gartee guututti isin nu biratti gartee hin jirtanii hin mul'attanii inumaatu gartee warra gartee hin jirre hojii nuti hariiroo hin qabnu jedhanii gartee akkasitti dubbachuu isaaniiti. Duba ammaan tana haareetti gartee hogguu godhan kana akka malee gartee biyyoota jarri waan gartee amma Ameerikaanis Chaayinaa irratti dhiibbaa godhaa jirtuuf jecha karaa biraatiin Ameerikaadhaa fi Israa'el waan gama tokko jiraniif Chaayinaan gartee kanammoo ni beekti. Kanammaas gartee akka poolitikaatti itti fayyadamaa jiraachuu qofallee odoo hin taane inumaatu uummata isiitillee gartee biyya Israa'el keessaa baasuun isiidhaa akka lolaaf gartee qophaawaa jiran. Chaayinaan dhuftee Israa'el dhoytiidhaa miti. Karaa gartee ikoonomiidhaa, karaa gartee gargaarsa godhuu fi akkasumas hariiroo isaaniitii fi ammaasis warra isaan hin feene. Keessaafuu gartee akka ammaan tana deemaa jirtutti Chaayinaan biyya gartee Yaman waraana Huutii kajaaniin kana akka isiin gargaaraa jirtu ifa. Isaan kanaaf gartee teknooloojiilee adda addaa kannitee fi akkasumas meeshaalee misaayiloota adda addaa gartee itti kannitee hamma gartee jarrii warri Huutiidhaa Chaayinaan akka feetetti gartee reedsiirra olii gad deemuu qabdi.
inumaatu gartee yoo isii gartee gargaarsa barbaachise eegumsallee yoo ka barbaachisu taate nuutu isaan eegaafaa jedhanii dirree bahanii dubbatan. So politikaan gartee addunyaa kuni wal keessa seenaadha. Gama tokkoon dhaaboota gartee beekamaa ifatti gartee hariiroo qabuutu jira. Gama kaan ammoo dhaaboota gartee ifatti hin beekamne warra immoo harka lafa jalaatiin waliin hojjetuu jira. Wanni kanaa kuni gartee yeroo hedduu dhiibbaa gurguddoodha qabdi. Dhiibbaan isiin qabdu dhiibbaa gartee amma qofa odoo hin taane inumaatu hariiroo isaanii ta fuulduraatis tan daldalaatis kana keessa ammaas gartee akka beektanittu biitii Israa'eltuun gartee waa hundaa'u waan gartee barbaachisaa ta'e teknoolojii isaa ta'u akkasumas gargaarsa adda addaatu gartee biyyoottan akka Chaayinaatii fi biyyoottan akka Raashiyaa fa'arraa harkachaa turte. Ammaasis Ameerikaa irraas waa hedduu ni harkatti. Garuu immoo waan gartee biyya Chaayinaatii fi Raashiyaa irraa harkattu kuni inumaatu gartee waan hedduudha. Kana qofa odoo hin taane lakkoofsi gartee namaa kan fakkeenyaaf Yahudaan gartee biyya Raashiyaadhaa tan Israa'el keessa jirtu yoo xiqqaate toora gartee parsantii 30 irraa hamma parsantii 40 lakkaawan. Kana keessa gartee Chaayinaadhaa fi Raashiyaanis hariiroo gurguddoo waan walii qabaniif jecha harka biraatiin isaan kana gartee warra Israa'el kana harka micciiraa jirti jechuudha. Amma gaa kanarratti gartee Israa'el akka malee aara qabdi. Ammaasis Israa'el qofallee odoo hin taane Ameerikaallee gartee waan Israa'el irratti waan Chaayinaan Israa'el irratti hojjechaa jirtu kanaaf aara guddaa qabdi. Saniifuu gartee oduu kanaa tanas gartee beekuun namarra jirti. Isinis quba qabaadhaadhaa jechumaafin isinii dhiyeessaa jira. Oduutti aantuun tanii gartee reefuun tanaa xiqqoo dura tuttuqe takka obboleessa keenya takka gartee goota keenya jaalatamaa keenya Haacaaluu Hundeessaadha. Walleen isaa takka gartee tan guyyaa kana gadhiifamaa turte sanuu gartee ammaasis walleellee guutuu miti wallee xiqqoo takkaatutu gadhiifamaa ture. Namni hedduun gartee Haacaaluun hammam takka onnee namaa keessa onnee uummata keenyaa keessa akka jiru namni beeku ni beeka. Namni immoo kanarratti gartee hin galleefis nama hedduutu jira. Ammoo Haacaaluu Hundeessaadha Oromiyaa qofa odoo hin taane inumaatu gartee Afrikaa keessatti illee akka dinqisiifamaa guddatti ilaalama. Amma durallee gartee yoo quba qabaattan hin beeku giraamii gartee warri jedhamu dhaabni wallistoota addunyaadhaa adda addaa gartee itti badhaasu. Haacaaluu Hundeessaatiif gartee reekogniishina guddaa kannaniif godhaniifi turan. Akkasuma sanitti gartee nama addunyaa guuturratti akka malee gartee ija jaalatamtuudhaan laalamu. Artikiloonni gartee barruuleen adda addaa ta'e isarraa barreessan ammallee onlaayinii gubbaarraa akka malee olii gaddeemaa jirti. Kanarratti gartee kanaa wajjin wal qabsiisuudhaan yeroo gartee namni tokko kan isa kana mee asuma keessatti illee gartee maqaa Haacaaluu Hundeessaa barreessaa ogguun isinitti himu kana Haacaaluu Hundeessaa jaa barreessaa mana keessatti illee akkanumatti gartee hin tattaa'inaa barreessaa harka keessaniin. Dhugatti gartee namni isa waan inni Oromoodhaaf ta'e ilaa arraan tanaa hin beekne yoo arra haareessi taate arra immoo beekuu qabda. Haacaaluu Hundeessaadha uummata keenya biratti ija bira dabree onneedha. Gartee nama gartee ammaa miti hamma gartee Oromoon lubbuudhaan jirtutti Haacaaluu Hundeessaadha namni irraafatus hin jiru. Namni gartee gumaacha inni uummata Oromootiif godha. Namni tokko gartee wallee qofa laata. Wallee qofaa miti kan Haacaaluu Hundeessaadha akka malee namni akka isa jaalatu godha. Haacaaluun uummata keenyaaf wallee bira dabree wanni inni gartee gargaarsi uummata Oromootiif Oromoon hammam takka gartee akka rakkachaa jirtuu fi ammaasis rakkoo tana keessaa baatee akka gartee saba olaanaa taatee jiraachuu dandeessu takka immoo saba hundaa wajjin walqixa taatee jiraachuu dandeessu. Kanarratti gartee fadhinnaa isaa gartee kan hoggumee irra deddeebi'ee ibsirraa. Kana gartee inni wanni inni barbaadu Oromoon rakkoo adda addaa keessaa baatee fuulduratti gartee akka immoo saba jabaa tokko taatee guddina isiitii wajjin jiraattu qofa nama barbaadu. Oromoon akka hin tuffatamne,
Oromoon gartee akka gadhaantutti akka laalamne biyyuma ifiif jaarte keessatti gartee rakkoo adda addaa keessa akkan seen akkasuma sanitti maasis biyyootaan addunyaa keessattis gartee Oromoon gumaacha guddaa akka gootee jirtu kana gartee irra deddeebi'ee dubbachaa ture. Wanni gartee namni hundinuu keessaafu gartee xiqqaa fi guddaan lubbuu isaanii daran wanni isa jaalataniif waan inni gartee Oromoodhaaf gumaacha inni Oromoodhaaf godhe. San gubbaarraan tawalleedhaa inumaatu gartee irratti ida'annoodha. Malee wallee duraa'u gartee walleelee isaa duraa'u hammam takka gartee Oromoodhaaf bikka gaarii akka Oromoon geessu guddina Oromoon qabaachuu qabdu. San bira dabartee gartee hammam takka Oromoon takka taatee akka fuuldura tarkaanfachuu qabdu fadhinnaan inni gartee nu garsiisaa ture san akka fakkeenyatti kan silaa gartee irraa barannee jala deemuu qabnu. Kanarratti gartee ani gama qiyyaan wanni takkallee nu gartee waan walleen isaa gartee hogguu baatee namni kun hundinuu gartee bikka jiru irraa gammachuu isaatii fi akkasuma san akka gartee namni kun nu bira gartee akka lubbuudhaan jirutti ammallee gartee akka laalamu kana wanni gartee garsiisu kuni waan addaa tahee isinitti mul'atini. Daran gartee amma boodaas walleen haareeni takkaa immoo wanni gartee isaa hojii walitti hidhaa takka gartee yoo gabbaatu taate nuti bikka jirurraa akkuma haareetti itti dhiyaanna malee waan addaatii miti. Kana gartee guututti namni keenya quba qabaachuu qaba. Innaawaa gartee guddinni keenya tokko inumaatu akka Haacaaluutti gartee akka Haacaaluutti guddina gartee addaa nuti ummata keenyarraa arkachuu barbaannaa ummata keenya gartee geessuu barbaannaa akkasuma san waliifillee gartee gumaachi nuti waliif goonu tokko wal gargaaruun nuti walii goonu tokko fakkeenya Haacaaluu Hundeessaa ta'uu qaba. Fakkeenya Haacaaluu Hundeessaadhaa ilma Oromoo xiqqaadhaaf guddaadhaaf godhu akkas ta'uu qaba. Ani gartee wanni asirratti gartee ol bahee kanatti waan adda addaa isiniif dhiyeessuuf akka gartee Haacaaluu Hundeessaa kanatti fakkeenya tahee anis yooniin waan hin danda'u ummata keenyaa godha daraniin gammadaa jechuudha. Kanarratti gartee akkuma nama dura isiniimaa jiru kanatti isinis waan godhuu dandeessan waan gama keessanii godhuutu isinirra jira. Namni tokko gartee ani oduun isinii dhiyeessa. Oduun isinii dhiyeessu kana yoo isin itti fayyadamuu hin dandeenye takka immoo waan haaree gartee karaa carraa adda addaa isinii dhiyeessu kana yoo isin kan itti fayyadamuu hin dandeenye taate dhugumatti gartee namni kun ifii teessanii fi ifi jirtanii jechuudha. Ifii teessanii if rakkaa jirtan malee gama keenya gartee ilaalina. Ammaasis hoggaa gartee waan takka isinii dhiyeessinu guddoon isin daddaftanii itti fayyadamtanii jiruu teessan akka daddaftanii itti jijjiirtaniidhaaf. Waan addaatii miti kana waan sablaadha. Jiruu teessan waan isinii dhiyeessinu information itti fayyadamtanii amma fakkeenyaaf nama tokko niin arga dhugumaan isinii nama gartee mee viidiyoo warra gartee carraa waa'ee Kanadaatirraa nuu himii faa warra jiru yeroo hedduu gama gartee koomentiitiinis ni jaanii gama gartee inboxiitiinis natti ni barreessan waa'ee Kanadaa waa'ee maarreedhaa. Amma gaa wanni kun waan addaatii miti. Viidiyoolee adda addaa kaniin irraa hojjedhanii jira. Yoommoo gartee dhugumatti viidiyoolee san kalaalan taate irraa barachuu ni danda'an. Yoommoo gartee viidiyoo sana kan hin laalle taate wanni takkallee nuti irraa baratan hin jiru. Ammaasis boruus gartee gaafuma akkasii san gaafatanii jechuudha. Kuni gartee nama ifii isaatiif irraayis gartee fayyuu hin dandeenye ifii isaatiif irraa barachuus hin dandeenye akkasuma san amata dhufullee gartee wanni isaan gaafatan mee waa'ee Kanadaadhaa nuu himidha. Oor takkaa immoo ani akkamittiin Kanada deemuu danda'a yaadajuu kanuma qofa gartee wanni isaan amata dhufus irraa hojjetan. Amata dhufutti immoo wallee nu gartee pirogiraamoonni san cufamee jira ta'a. Akkuma gartee immoo warreen gartee mana keessatti waa'ee gartee DV faa irraa barreessan niin harka yeroo takka. Amma gartee DV'n kan bara kanaa duruu cufamee jira je'ee irraa hogguu hedduun dubbadhee jira. Haareetti illee gartee ammallee DV irraa waa barreessan.
Kana gartee wannin adda isiniin jiru. Amma gartee akka guddinaatti gartee uummanni keenya guddatee fuuldura wajji deemuun waa hunda irratti gartee nuti nama sabab guddaadha, saba gartee barataadha, saba gartee jijjiirama barbaadu, saba gartee olaantummaa qofa odoon ta'an immoo saba hundaa wajji walqixa tahee jiraatu. Akka Oromootti Oromoon gartee saba hunda dura muuxannoo takka immoo waa hedduu uummata addunyaa kanaaf gumaacha godheeti jira. Keessaafuu gartee biyya keessa jiru tana biyya Ameerikaa tana keessatti wanni aadaan Oromoodhaa gartee biyya tanaaf goote waa hedduutu jira. Tana seenaan ni dubbatti. Garuu immoo namni keenya akka gartee nuti biyya tana keessa qooda qabnutti akka biyya tanaaf waa hanninnetti gartee if laalee if guddisee gartee if dura tarkaanfachuu hin dandeenye ilaamaan tana kuni akka malee rakkisaadhaan isiniin jechuu barbaadeeti. Harka keessaniin taaptaap godha gartee anuma dhageeffachaa. Farhaan maal jette? Irra deebii barreessi afaan tartiiba qabutti barreessi. Irra deebii illee kun dubbisee daranuu na kofalchiiste barruun ta'e. Meenuma irra deebii barreessite illeen. Ajaa'iba. Okay. Gama biraatiin waa'ee gartee mee eessa jirti? Oduulee takka gartee tan hin kaayyanne kam kenna duraa qottee jirti. Okay. Gama biraatiin oduulee takka gartee tan waa'ee politikaa biyya teenyaa tan ammaan tana yeroo ammaan tanaa kana oowwaa jiru kanarratti waan takkaan jechuu barbaade. Dhugatti gartee namni keenya irra hedduun keessaafuu namni biyya Ameerikaa keessa takkaa'u Ameerikaa fi Kanadaa keessa Noord Ameerikaa keessa guututti jiraate waan hin ammaa irraa haasa'u kana qaceellotti gartee ni beekaasi irraa ni yaadataasi. Kana gartee wanni tuni maali sila gartee akka headline itti sila irraa dhiyeessee gartee akkasitti dubbadhee hedduu tola na fakkaata. Politikaan Oromoodhaa giseen jiru waa'ee biyyaatii hojii walitti hidhamee politikaan uummata keenyaa yeroo hedduu hogguu gartee samarri dhiyaate keessaafuu gartee baatii Mee keessa akka malee oowwa. Baatii Mee, Juun, Juulaay ilaanga gartee kubbaa Oromoodhaa tan Noord Ameerikaa godhan. Agosti keessa jechuu politikaan Oromoodhaa baatiilee muraasa kanaaf akka malee oowwa. Hoggaa gartee oowwee booda baatiin Agostii tuni walqixa oguu dabartee achi booda gartee ni du'a ni dhaabbata guutumaa guututtu. Wanni ammaan tana gartee deemaa jiru kuni politikaa amma gartee mootummaa Itoophiyaa qeequudhaa fi akkasumas sanitti gartee yaadoonni adda addaa warreen duraan mootummaa qeeqaa turanii fi amma immoo gama mootummaa ta'anii dubbatan warreen gartee mootummaa keessa turaniis mootummaa keessaa bahanii karaa adda addaatiin gartee amma mootummaa qeequudhaa fi kuni politikaa Oromoodhaa kan amata dheeraa gartee yeruma samaraa oowwee hogguu gartee winterreechi dhiyaate qabbanaawaa deemu sanuma fakkaachaa jirti. Namni irra hedduun gartee waan kanarraa maaliif gartee atis itti hirmaattee irraan dubbanne takka immoo akka oduutti illee gartee maaliif nuun dhiyeessineefaa jettanii gartee na gaafachaa jirtan. Niin harka waan akkasii karaa koomentiis niin harka karaa gartee gama keessaatiinis. Dhugumatti thank you Oromiyaa welcome baga dhuftee.
dhugumatti warri gartee politika guutti understand godhu. Ani gartee politika akkamiin understand godha politika akkamiin fedha gabaabinatti gartee yoon kan isin hin jiru taate ani nama gartee kana waa dubbatee takka immoo itti yaadee kana lafarra dhiisu sanii miti. Nama gartee continuation barbaadu. Wanni takka gartee yoo irraa dubbattee kan godhuuf deemtu taate waan itti aanu qabaachuu qabdi. Action planning jiraachuu qaba. Ammaasis well organized, well structured tahuu qabdi wanni gootu. Politikaan gartee namni hundinuu dhuunfaadhaan kaan achiin gartee Facebook isaarratti waa balleessee nagee iyyu. Takka immoo gartee kaan achi yaada isaa dhiyeessee takka viidiyoolee adda addaa poostii gootee kuni politikaadhaa miti. Yeroon gartee politikaa akkasii namni islaa irratti fayyadamu. Namni keenya itti fayyadamee gartee waa godhuu danda'u yeroo akkanaa kanaa miti. Kana bira dabarree jira. Amma dura gartee wanni akkasii sana haa hojjetu. Amma immoo tooftaa haaree nu barbaachisa. Tooftaa haaree tan gartee politikaa organize tahee jiru. Politikaa structure qabu. Yoo gartee namni tokko keessa hin jiraanne wanni kuni fuuluma dura katti deemtu. Yoo gartee maasis gartee yaanni wal fakkaataan gartee waliin kan hin jiraanne taate yaada gartee wal fakkaataadhaan waliin dhuftee waan takka gootu jechuudha. Yoo gartee karaa san deemuu hin dandeenye nagee gartee karaa adda addaatiin wacanii olii gad akkana yaada adda addaa poosti godhanii nagee gartee takka gartee warra mootummaadhaa takka immoo ummata gartee biyya North America fi akkasumas Europe keessa jiru emotionally godhanii gartee gargaarsa irraa gurrachuudhaaf kuni politikaadhaa miti. Amata dheeraa gartee ummata Oromoo irratti wanni kanaa kuni dalagamee jira. Amma immoo ummanni keenya waan akkanaa kana keessaa bahee waan structured ta'e tan gartee nama waan kana organize godhee dura deemu qabaachuu qabdu. Nama gartee politika groupii lafa teessee karaan nuti irra deemuu qabnu karaa kana. Karaa kanarratti gartee akkasitti namni hojii adda hiratee irratti hojjetu. Akkasumas Oromoon gartee tan gaara keessa jirtuu fi Oromoon magaalaa keessa jirtuu fi Oromoon biyya alaa jirtu yaada adda addaa yaada sadii wanni itti qabaattuufis hin jiru. Yoo xiqqaatte gartee yaada lama ka humna qabu tahuu qabu. Yaanni lameen kun takka gartee warra biyya keessa jiru takka immoo warra gaara keessa jiru. Warri kaan immoo warra gaara keessa jiru warra deeggaru ta'uu qaba. Takka immoo warra mootummaa deeggaru ta'uu qaba. Bikkuma lameen kanatti gartee adda baateetuma qeeqa addaa gartee waan hojjettu gama adda addaatiin hojjetta malee ammaan tana gartee bikka sadii bikka afuritti gartee namni gruupii adda addaa tahee kan gaara keessa jirus kophaa waan addaa kan biyya keessa jirus kophaa waan addaa akkasumas biyya alaa kana keessattis gartee bikka lama bikka sadiitti gartee namni adda bahee politikaa Oromootiin fuuldura tarkaanfachiisan kuni sistamuma gartee amma dura irra turreessan akkuma gartee yeroo dhabee dadhabina adda addaa keessa nu naqaa deemu. Takka immoo kan danda'ame keessaan bitamee kan hin dandeenye immoo gama kaaniin gartee politika gartee hogguu wintarri dhufe dhiisee keessaa bahu waanuma akkasii saniin nama deebisa. Saniifuu gartee waan akkanaa kana gartee irratti hirmaatanii yeroodhaaf dubbachuun hedduu ulfaataadha. Ammaas gartee waanuma wanni gartee maas structure qabdu hedduu sablaadha irratti hirmaachuudhaaf. Structure hogguun jiru gartee waan dura deemaa qabdu takka waan organizationii gaggeessu takka sanirratti gartee akkasitti itti hirmaattee waa gaggeessuun barbaachisaadha. Keessaafuu gartee nuti ummanni Oromoodhaa yeroo hedduu waan structure ta'e kana hin barreessi hin beeynuusi irratti hirmaachuus hin beeynu wajjiinis bikka takka teenyee hojjechuus hin beeynu. Kanammoo akka dhugaatti gartee namni keenya beekuu qaba. Yoo gartee waan structure ta'e tokko jala deemuu kan hin dandeenye taate waan gurguddoo waliin jaaruu hin dandeessu. Kuni gartee politikaa qofaa miti jiruma biraa keessattuu biizinesallee haa ta'u jireenya gartee hawaasaa haa ta'u community teenya haa ta'u afooshaas haa ta'u hundummaan isiitu yoo structure hin taane keessa jiraachuu hin dandeessu guddisuu hin dandeessu. Wanni gartee tanaafi gartee wanni teenya hundinuu takka baatii 6 deemtee achi booda ni diigamti. Takka amata tokko deemti achi booda ni diigamti. Takka ammoo amata 2 deemti achi booda ni diigamti.
kuni gartee waanuma qabnu jechuudha. kanarratti gartee dubbannee haqa walitti himuun wal sabuudhaa miti. Haqa walitti himnee dhugaadhaan lafa gatteenyee gartee mari'annee waan barbaachisaa gaggeessuun hedduu nuufis gaariidha. Akkasumas ijoollee teenyaafis warra gartee nu booda jiruufis hedduu waan gaariidha. Ja'anii gartee irratti mari'achuun hedduu barbaachisaadha. Saniifuu gartee yeroo ammaan tanaa poolitikaan gartee abaluu oofee fi abaluu irratti hirmaate kanaan kuni poolitikaan ta'u garuu immoo jeequmsa adda addaa gartee walirratti oofuudha. Gama kaaniin gartee booddeen isiidhaa maali maqaa adda addaa walirra dhoobuudha. San keessa gartee kan namni ammallee miidhamaa jiru nama keenya qabiyee jiru. Miskinni keenya ammallee ni miidhama, miskinni keenya ammallee ni du'a. Akkasuma sanitti gartee kaan ammoo karaan itti irraa dhaaban takka karaan itti gartee mala godhaniif tokkollee nu jiraachuu hin danda'u. Maaliif warri gartee bika adda addaatti walitti dhufee waliin haasee takka immoo gurmuun adda addaa gartee tan kanarratti hirmaattu jiruu isaanii numa ooffatan. Dhugaa yoo dubbanne jiruun isaanii biyya alaa taatee numa ooffatan. Garuu immoo rakkoon uummata keenya darummaatti dhufuu dandeessi. Rakkoo uummata keenyaa immoo karaa tokkotti baasuudhaaf takkaa'uu dhaqqabanii gartee akka rakkoon tunii nutti hin hirmaanne takkaa'uu nurratti hin jabaanne godhanii mala dha'uudhaaf organizational structure is very important. Organizational structurein barbaachisaadha. Karuma fedhe yoo haa ta'u namni gartee yaada adda addaatillee wali qabata. Amma fakkeenyaaf isiniif uummata gartee Falastiin hamma gartee mootummaa Israa'el kana wajjin akka malee wal lolaa jiru kun uummanni Gaazaa keessa warri Gaazaa keessa jiruu fi warri gartee West Bankiidhaa kuni mootummaan isaanii adda adda humna adda addaati. Garuu immoo warri gartee West Bank keessa jiru mootummaa gartee addunyaan beektu takka immoo beekamtii kanneeteef kana keessa maasis paartiilee adda addaatu jira. Gama kaaniin Gaza Strip tana keessa amma namni irra hedduun gartee warra H groupii kana hedduu maqaa isaanii beeka. Warra Hamas jechuudha. Warra kana H groupii kana nama hedduutu maqaa isaanii beeka. Warra H groupii kana malees dhaaboota gartee yoo xiqqaate toora 30tu jira. Dhaaba adda addaa kanuma akka gartee warra H groupitti hidhatee qawwee qabu. Garuu immoo hoggaa gartee rakkoon isaanirra dhufte jarri kuni waliinii bikka takkatti gartee mootummaa Israa'el tanaa wajjin wal lolaa jiran. Humna adda addaatu jira. Humna gartee humna qabdu. Warra gartee poolitikaas qabu akkasumas warra gartee waraanaas qabu. Garuu immoo warreen namni gartee ammaan tana kan dhaggeeffamu kuni akka malee warra gartee H groupii kana. H groupiin gartee dhaaba guddaa waan ta'eef jecha isaan kana keessa dhaaboonni adda addaatis waliin jiran H groupii keessa. Akkasitti gartee namni beekuu qaba. Uummata keenya gartee rakkoo hamtuu keessaa baasuudhaaf namni hundinuu gartee waan takkarra walii galuu hin qabu. Uummata keenyaaf istiraakchara bareedaa ijaaruudhaaf namni hundinuu gartee paartii takka qofa keessa jiraachuun irra hin jiru. Namni keenya yaada adda addaa qabaate garuu immoo wanni isaan barbaadan takkitti uummata keenyaa rakkoo uummata keenyaa kana furuu qofa yoo taate irratti hirmaachuun barbaachisaadha. Fedhu gaara keessa haa jiraatu, fedhu gartee Ameerikaa haa jiraatu, fedhu Yuurooppiis haa jiraatu. Irratti immoo hirmaatanii jaarmee gartee karaa istiraakcharii ta'een karaa gartee akka dhaabaatti ilaalamuun waa gaggeessuun hedduu barbaachisaadhaan isiniin jechuu barbaada. Obboleeyyan keenya waa hedduurraa haasawaa jirra. Waan kanarratti gartee isinilleen hamma dandeessanitti waan namni barreessu, waan namni poostii godhu, laayikii godhuu qofa odoo hin taane mee dhageeffadha. Ammaas gartee waan dandeessan koomentiidhaas gartee itti barreessa akka isin dhageeffamutti. Ammaas gartee keessaafuu waan keenya waan uummata Oromoodhaa ta'e qoonni guddaan gartee isin gootan bikka jirtanitti YouTube irrattis haa ta'u amma fakkeenyaaf gartee chaanaala YouTube irratti niin qaba oduus niin dhiyeessa isinii fi gama gartee karaa information adda addaa isiniin dhiyeessa achiis gartee isinis dhaqaatii hordofaa subscribe godhaa viidiyooleen achirra dhiyeessus laala share godhaa walii dabarsaa. Kana qofa oduun taane waanuma afaan Oromootiin dabru hundaa gartee irratti hirmaadha. Hamma dandeessanitti gartee laayikii godhaa fi share godhaa fi walii daddabarsaa akka gartee algoritimiinis nu beeku
karaa gartee afaan oromoo kan akka beeku godha. Afaan oromoodha gartee yoo algoritimiin beeke booda afaan oromoodha karaa guddina dijitaalitti gartee ol ka'aa deema. Dhugaa dubbachuudhaaf isiniin kalee gartee yeroon ani gama yuutuubii kana gama duubaatiin waan takka tolchaa ture. Afaan ati barbaaddu maalii je'eeti nama gaafata afaan ati irraa haasoytu. Garuu afaan addunyaa tana hedduutu keessa jira. Achi keessatti waniin arkiin maalti ni beeytanii? Afaan oromoodhaati. Afaan oromoodhaa hin jiru achi keessa. Kana gartee beekuutu isinirra jira. Amma warri gartee akka afaan affaarfaan ni jira. Saba xiqqaa afaan tigreedhaan ni jira. Saba xiqqaa afaan somaaleedhaa beekamaadha. Afaan somaaleedhaa biyyoottan gartee keessaafuu gartee akka federaalaattummaa akka gartee afaan hiikamuu qabutti gartee waraqaa adda addaa irratti illee barreeffamaa jira biyya Ameerikaa keessatti. Inumaatu gartee isteeta keenyatti isteeta Minisootaa keessatti bikka hunda keessa jira tana beekaa. Duba gaa kun hundinuu gartee hirmaannaa nuti goonuutu murteessaadha. Ani akka dhuunfaatti gartee uummata Oromootiif maaliin godhu jira jettanii if gaafachuutu isinirra jira. Waan dandeessan biran taa'ina gumaacha irratti gartee hirmaadhaa, dhiyaadhaa, barreessaa, tuqaa, walii dabarsaa, sheer godhaa, afaan keessaniin gartee yoo xiqqaatte gartee jechuma bareedaa tokko barreessaa sanuu gahaadha. Afaan Oromoo akka ta'e gartee turiinsa booda algoritimiin ni beeka, yuutuubiinis ni beeka, waliif olii gad ni oofa. Amma gartee tiktaakiin kunis akkasuma. Viidiyoolee gartee adda addaa viidiyoo afaan Oromoodhaa akka afaan Oromootti hin beeku. Garuu immoo tiktaakiin gartee afaan kun afaan san ta'uun ooluuni yaada adda addaa gartee irratti itti dhiyeessan. Akka akkas hin taane akka gartee afaan keenya tahee beekamu irratti haa hordofnuun isiniin jaa. Kanaa hojii gartee akka gartee warri hedduun keessan waa'ee refuujii irratti gartee gaafii gaggaafachaa jirtanis niin arkaa. Wanni gartee refuujiidhaa oduun haareenni amma dura guyyaarran tanaa oduun baate takkallee hin jirtu. Oduun gartee baate taniin dheengadda irraa isinii dhiheesse qofa. Guutuun oduu sanii yuutuubii gubbaarra jirti. Viidiyoolee gartee yuutuubii irratti kanneen maxxanseetu jira. Achirra dhaqaatii viidiyoo san laala. Yoo gartee chaanaala yuutuubiidhaa kan hin beekne taate gabaabinumatti maqaan isaa Horn Media One @Horn Media One ja'a yeroodhaa fi afaan san maqaa sanii gartee dheeyxanii viidiyoo chirra isinii jiru kana guutuusaa daawwadhaa. Waa'ee gartee keeziin adda addaa breakdown godhee irraa haasawaa ture san achirratti gartee arkachuu ni dandeessan. Oduun guddoon ammaan tana jirtu takkasanii oduun itti aantu gartee torbaan kana keessa boruus ta'uu ni mala takka immoo jimmataas ta'uu ni mala haareetti gartee qaaxiroo wayii karaa gartee mana seeraatiin jiraachuun ooltu sanirratti gartee irraa ni haasoyna. Hoggaa gartee qaaxiroon sun dhumte booda san booda jajiin nama gartee bikka bu'uudhaaf deemu warra gaa keezii xumuramtee Ameerikaa dhufuudhaaf gartee qophaa'ee jiru kana nama keezii tana fiduudhaaf deemu irratti gartee bikka ni buusa. Nama bikka buusuudhaaf deema nama san bikka ni buusa jechuudha. Hoggaa gartee nama san bikka buuse nama saniitutu warra Ameerikaa dhufu jala hordofee hojjettoota isaatii wajjin karaa Ameerikaadhaa akka namni dhufu taa'u irratti gartee keezii tana keez baay keeziidhaan jala deemanii fiduudhaaf ta'anii oduu jettuutu jira. Oduu tana irra deddeebi'ee isin himeetiin jira. Garuu immoo hamma jajiin gartee waan tana akka ordiraatti jijjiirutti guututti gartee oduun tanaa ja'anii irraa haasa'uun nama dhiba. Amma immoo akka yaadaatti gartee waan akkasiitu jira. Itti aanuudhaan hoggaa jajiin gartee ordera godhee gabbaase booda keezii US Raapidha nama saniitu gaggeessa. Namni san gartee warra gartee kee jajiin fidaa ji'een jara san fidan. Jarreen kun ammaasis dhufuudhaaf yeroo gabaabduu keessatti dhufan. Keessaafuu warri gartee filaayitiin bitamtee fi takka immoo filaayitiin dura kaansil taate ammaasis warri gartee filaayitiin bitamuuf deemtu guutumaa guututti gartee warri approve tahee jiru jechuudha.
yoo xiqqaate toora nama 12,000 olii kan shalagaa jiran. Jarreen kuni karaa kanaan ni dhufanii yaada jirraa gartee karaa ammaan tana koortii jala deemaa jirtu kana jala deemaa jiran. Gaa sanuu gartee akkasitti hubadhaan isiniin jaa obboleeyyan keenya gaa yeroon gartee deemaa jirti. Anis gartee qophii irraan tana asumarratti hin dhaaba. Gabaabinatti gartee yoo dandeenye boruufaa walitti deebina irraa isinii hima waan adda addaa gartee oduu jirtuu fi akkasuma san oduulee addunyaa biraata jirtus isiniif hima. Bakka jirtanitti hundi keessanuu nagaan jiraadhaa.